ni turre malee hinuma ta'a. Bosona guddaa tokko keessa mukkeen mul'ata qaban sadiitu turan. Harbuu waddeessaa fi qilxuu turan. Harbuun akkas jedhe, ani gaafan guddadhe jedha. Muramee saanduqa baay'ee barbaachisaa kan faayaaleen gatii jabeeyyii keessa kaa'aman ta'uun fedha. Mul'anni koo saanduqa ta'ee meeshaalee baay'ee qaqqaalii baadhee of arguudha jedha. Waddeessi immoo, ani immoo gaafan guddadhe doonii guddaa mootiin ittiin deemu ta'uun hawwa. Mul'anni koo doonii ulfina mootonni gurguddoon ittiin imalan ta'ee of arguudha jedha. Ani immoo jedha qilxuun, gaara gubbaa dhaabadhee guddadhee fi mul'adhee guddinaa fi ulfina Waaqayyoo argisiisuun barbaada. Mul'anni koo muka guddaa gaara gubbaa dhaabatu kan guddinaa fi ulfina Waaqayyoo mul'isu ta'ee of arguudha jedha. Yeroo booda mukkeen sun sadanuu gurguddatanii namichi tokko qottoo qabatee dhufee harbuu sanaa mure. Saanduqa ala taa'u kan horiin irraa nyaatan taasisee hojjete. Harbuchis abdii kutate. Saanduqa meeshaalee gatii jabeeyyii baatu ta'uu hawwus saanduqa loon irraa nyaatan ta'ee alatti gatamuun isaa akka malee isa gaddisiise. Namni biroon gara bosonichaa dhufee waddeessa sana muree namichi nama ogummaa bidiruu tolchuu qabu waan tureef waddeessicha muree bidiruu xiqqoo kan ittiin qurxummii kiyyeessan taasisee hojjete. Waddeessichis baay'ee gadde. Doonii guddaa mootonni ittiin imalan ta'uu otoo hawwuu bidiruu xiqqoo qurxummii ittiin kiyyeessan ta'uu isaaf gadda guddaatu itti dhaga'ame. Mukni inni sadaffaan qilxuun immoo yeroo gannaa keessa bakakkaadhaan rukutamee kufe. Bakakkichis hundeedhaan buqqise. Isa kuffises. Innis achumatti hafe. Achi ciisee garuu baay'ee gadde. Muka guddaa gaara gubbaa dhaabatee guddinaa fi ulfina Waaqayyoo mul'isu ta'uu otoo fedhuu bakakkaadhaan rukutamee kufee bakka kufetti hafuun isaa baay'ee isa gaddisiise. Yeroo dheeraa booda taateewwan ajaa'ibsiisoon ta'uu eegalan. Yoosefii fi Maariyaam namoonni jedhaman otoo karaa deemaa jiranii Maariyaam yeroon da'umsa ishee ga'ee ciniinsuun qabate. Namoota ganda sanaa hunda iddoo ciisichaa kadhannaan hundi isaanii didan. Kanaafuu Maariyaam mucaa ishee alatti da'uuf dirqamte. Yesuus Kiristoosin fayyisaa biyya lafaa deesse. Bakka keessuu dhabdee saanduqa alatti gatame kan horiin irraa nyaatu irra ciibsite. Mukichi maal akka ta'e tilmaamte? Muka harbuu isa meeshaalee gatii jabeeyyii baachuu abjoota sana ture. Meeshaalee gatii jabeeyyii hunda kan caalu Yesuus ilma Waaqayyoo ofirratti baachuuf carraa argate. Yeroon haa turu iyyuu malee waan abjoote gararraatu isaaf ta'e. Mul'anni isaas raawwatame. Guyyoota keessaa gaaf tokko Yesuus Kiristoos namoota achi jiran barsiisuuf gara laga guddaa tokkotti gadi bu'e. Namoonni qurxummii qaban hedduun bidiruuwwan xixiqqoo qabatanii achi turan. Isaan keessaa gara isa tokko deemuun bidiruu isaa irra taa'ee barsiisuuf akka isaaf eeyyamu gaafate. Namichis gammachuudhaan bidiruu isaaf kenne. Yesuus isa irra taa'ee barsiise. Bidiruun sun isa kam akka ta'e siif galee? Waddeessa isaa doonii guddaa mootonni ittiin imalan ta'uu hawwaa ture sana. Yeroo dheeraa booda Yesuus isa mootota addunyaa hunda caalu baachuuf carraa argate. Mul'anni isaas hamma inni yaade gararraatti raawwatame. Gaaf tokko immoo namoonni sobaan Yesuusin himatanii du'atti murteessisan. Fannifamee akka du'u itti murtaa'e. Muka itti fannifamu namoonni otoo barbaadanii qilxuu guddaa jigee ciisu tokko argan. Achi irraas fannoo hojjetanii Yesuusin itti fannisan. Qilxuun sun isa kam akka ta'e hubattee? Gaara gubbaa dhaabatee isa guddinaa fi ulfina Waaqayyoo argisiisu hawwisanadha. Maarree hanga har'aatti ulfinaan guddina Waaqayyoo kan namoota yaadachiisu mukti akka fannoo Yesuus Kiristoos maaltu jira? Obsuun murteessaadha. Seenaa kana irraa waan guddaa tokko baranna. Yoo ture iyyuu kayyoo Waaqayyoo jireenya keenya irraa qabu ni raawwatama. Karaa nuti eegne ta'uu dhiisuu mala. Garuu amma nuti eegne gararraatti ni raawwatama. Kanaafuu haalota keenya ilaallee abdii kutuu hin qabnu.
obsuun murteessaadha. Yeroo Waaqayyoo eeguun baay'ee barbaachisaadha. Galatoomaa. Kitaaba Eebbisaa Addunyaa abjuu koo hin gurguru jedhurra. Ya mucaa namaa hunduu si gatee kan bochuu golaa atin beektu malee harki koo guddaanii alaa si lolaa. Hunduu si gatee kan nabdee firaa atin beektu malee harki koo guddaanii si wajjin jiraa. Hali bitaate tokko butee tokko baate rakkinni gurmuun sitti yaate jettu si gaduu dabaraan koo manii madaa'ee garaan koo si qaqqabanuu si fihoodha karaan koo natu siin jedhee natu siin jedhee ehee natu siin jedhee. Mufiin kakatanii dalakoon gatu.